Gootere barana nu goote dubartii. In dhuydee atillee gurbaan dhuydee qalama irra. In kaaftee bara abbo. Sanuu tiiktookii gubbaddu deebitee akka nama jabaa. Haadhaaf abbaa qabdu sila ijoollee alatti guddatte wayiitiisi. Diriin dararoon dur jira biyya tabbo. Gootere barana nu goote dubartii. In dhuydee atillee gurbaan dhuydee qalama irra. In kaaftee bara abbo. Sanuu tiiktookii gubbaddu deebitee akka nama jabaa. Haadhaaf abbaa qabdu sila ijoollee alatti guddatte wayiitiisi. Diriin dararoon dur jira biyya tabbo. Ummanni muslimaa ijoolleen muslimaa yoo akkana taate tuun akkama taatu maal nurraa barattu diin kenna kana. Diin kenna akkanuma nu barsiisa. Haalli rasuula rabbii akkana jaa bara haalli rasuula rabbii haalli zamana rasuula rabbii akkana jiremi abbo. Maayetta madayana namaaluma dhalle barana shifta. Ingurree barana shifta. Mana keessaa guddisni bahe ati maaluma jetta abbaan maan eessuma jira rabbii jira obboleessummaan eessa. Abbo ijoollee sansalataan qollofadhaa rabbii jaa mana qollofadhaa. Ijoollee qollofadhaa manatti badde ijoollee. Ijoolleen birrii guurannettee tiktookii gubbatti waan jarri godhattu laa ilaaha illallah. Eessa deemnaa laalaa kaa garam deemna. Wanni dhalatu ganaa kaa minishaa boombii fanjii dhalatu. Kana. Ayyeta weegara. Ukkulii taate dhiirillee baran. In dhuydee qalaman dhuydanii isinillee irraa dhuyda kamaa kana jala dhaabe. Mawudha. Diimessa deemen illee kana baran ukkulna taane. Nuu gootanii barana nuu gootanii. La ilaha illallah nu gootanii baran. Ya Rabbi nutis. Wanni lamuu an sodaadhe maayin. Ijoollee abbootii shumaysiitu wallaalle ammallee dhiifa manaa godha bifa wallaalle. Yoo ijoollee asii achi ilaalan adii fakkaatti harqiin kun addeesse harqeen addeesse ijoollee bareedduma fakkaatti. Dhaqaqanii wayiinatti dhuftee sheeka assalaam alaikum naan jette ani nan beene zariitee sanii bar naan jette amma maaliif beekamu jattiin duran gurraattiidha amma addaatte iftuu takka maaliif beeka ijoollee zariiyyuu addaan wallaan. Kamtu kam caalee miidiyaa kan walii dhiisa. Yaa abboota ragaggaa rabbumaa jedha kam goona ishi kam goonaa jaa baraam. Takkaffaa seetanyaa daarii yoo hin ta'e meeshaan tiyyaa itti gaafatame. In gooteree barana nuu goote dubartii. Ani indaa'uun ifuraa hin qabbaneesse. Maal jettamee kana isin sanuu tiiktookii gubbaddu deebitee akka nama jabaa. Haadhaaf abbaa qabdu sila ijoollee alatti guddatte wayiitiisi. Ibrahim qabbaneesse seetanyaa daarii ta'e ifi qabbaneesse. Maalinnoon akka godhatu akka ispoortii namni dhiirri ispoortii waggaa 7 sana xalte akkasitti utaaltu akka ati ol utaaltee gad deebitu sanitti qaama kee kana martee hirir jedhiyan. Abboo ijoollee sansalataan qollofadhaa rabbii jaa mana qollofadhaa. Ijoollee qollofadhaa manatti badde ijoollee. Ijoolleen birrii guurannettee tiktookii gubbatti waan jarri godhattu laa ilaaha illallah. Eessa deemnaa laalaa kaa garam deemna. Gabbarri wanni guddaan nu gadi bu'u gabbarri gadi nu haa bu'u. Birdileen simmaan 40 sun eenyu uffisan. Buqqaatota jiraa mana isaanii bulanii uffisan moo warra buqqa'ee jiraa mana isaanii uffisan moo sila abboo sadaqaa taateetinii warra rakkataa sadaqaa jiran moo namtichi kun birdilii sima 30 warri arsii kun maaluma eenyu uffisan. Ani manaaba keessatti illee hirriba keessatti illee birdilii sima isaanii santu fuuldura na dhufu. Maal ummata keenya birdilibsiin akkasii sallafisan akka nama makiinaa warra waraanaatitti. Makiinaa waraanaa beektanii isin ijoollee waraana feetu tazamoona kana waraana fe'u san argitanii akkasitti sallafee dhaabata abbo. Gabbara mi'ati. Konka luuxu miskiina hin aare wallahi hin aare miskiin. Uf yaadadhu akka itti fuutee haate barabaasoo keeniyaa fudhattee hin baafne. Saamunaa naggaanne ati harree oofteetiin hin kiraa namaan dalayne akkamitti fuudha shabaabni ammaa caatii jala gale ka akkam gootaree dadhabee si jalaa dhokatee yoo akka nama jarmanii deeme sima jalaa dhokatee iyyuu nan argin jee siitu caatii illee qamaasee akkasitti galche intala gabbaasii kenni rabbumaa jedhe yoo namni sitti dhufe situ horataa rabbi toorataa fi situ horataa isii awwanni jedhu obbo birdilibsiin akkasitti akkame
sallafee akka ammalleetiin makiinaa warra waraanaa fe'u sanitti sallafu sun warra du'eesii warra du'ellee lakkaa'ataniiti. Kadiir ka'een nuti ka Huseen ka'een nuti ka Mahammad een nuti osoo jedhan nabiyyana Aadami galchannaaf fakkaata Aadamiin ka biyyee jiru abbaa keen maarree Aadamillee birdilibsii tokko qaba jechuudha. Laa ilaaha illallah. Aadamuu warra Arsii irraa birdilibsii tokko qaba. Itti lakkaa'atan kaa nama hin jirre maaltu sammara uffisaniin sodaadhee kanaaf deebi'ee dhiifama naa godhaa jee sila maaluma taana bada jarana mee maaluma fuuna bada jarana akkam goona mee akkam goona mala naa kenna rabbumaa jea mee mala naa kenna rasuula rabbiitu akkan ajaje diinuma kennatu akkan ajaja diinuma kennatu ammallee qalama dhugaa jedha kun dhuguu malee maal sirba eenyuuf kennitan hime kanneen kenneef nama 26 kanaaf kennee sirboota isin laattaniif keessaa sirboonni qilleensarra bahan maal fa'i? Waggaa ribaantiitiis Wallagga Fayyisaa Daddafoo abbaa magaalii uffata shaashoo bareeda Oromoon si beeka shaashoo dabbaleensi eega abbaa magaalii akkaati dhuftu beeka abbaa magaalii har'a calanqoolti eega abbaa magaalii uffata shaashoo bareeda Oromoon si beeka shaashoo dabbaleensi eega kan jiru mana muuziqaa Awaash Finfinnee Gullallee Ibrahim Said birattiin dalagee fi kan biraa Mahammad Ahmadjan aanaa kana carraa argadde hayyee Abdallaa Aammee Calanqoo Duuseedha. Abdullah Ahmed Calanqoo Duuseedha. Mawardi Abdurrahman hoggaa buna jedhaniin buna kanarra ijaajan. Fandishee dana agobara naanne agobara helle hotu gori bona agobara helle buna dudde kutta agobara helle buna duguba tunan dubbate kuttai edan agobara naanne agobara helle hoggaan kuno bakka mana quraanaatti yaalu jira kana biraan ol deemu inda keenya kana keessa ijoolleen xixiqqoon taphatti. Hotu gori buna dudda jaatte ijoolleen hoggaan qalamni irra jira. Waan barreessee sirbarraa dalage. Asham harka fuune akkam jirtu ciciiftotaa fi dhadhaabbatoota hordoftoonni qabiira tuubu. Isinillee ni waan dhibi isinii dhaammanne akkana hoja sabiskiraayif illee laayik sheer illee hedduun gootani. Oromootii guddoo isin jaaladha. Waan qabiira tuub jedhan kan YouTube kana ni agartu isinillee itti keessatti boksiin numburu sinaatin. Subscribe bakka diimutu sana dhugaa godha nagaa taayaa booti yaadaansa bye bye sin Yooyaa hashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota qabiraa tiyuub akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota ummata addunyaa tanarra jirtan ilmaan Oromoo mara sabboontuu qallaa fi dheeraa gabaabaa fi dullatti hunda keessanuu nagee eega isin gaafanne booda hojii keenyaan wantoota nuti hojjennu akka bohaartan akka bashannantan abdii guutuu qabna garuu hamileen keessan ammallee nuti xiqqaate jechi jira hamileen keessan kan nu ibsitaniin laayikiin sheeriin sabskraayibiin nu cinaa dhaabbachuu qabdan hojiin keenya akka fuula duraaf cimee itti fufu yoo isin hamilee nu taatanii nuti nu jajjabeessee nu cinaa dhaabbachuu qabdan isin jenna galatooma.